المسلم الله الله أنا المسلم الله الله أنا المسلم الله الله أنا المسلم الله الله سليم القلب لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمع كفوني كم تنجا في هذه الجزء أنا بقول الحمد لله رب العالمين. ورجعت كنكو بكجرات تاني سني جزء دي فما قد يا سني رابدي مرافو الرا فيديو كان كبدي سني في إن شاء الله سبسكرايب بسكودا ورهاروات هتاني جدا كسمو موري ماتي نافتا أوبر بعدين عندي كيسون جزء لينكي كايردا يكان مو أكونتي كومنتي وريفا جزء Kasumammo yani gabaabaan qabaddeessin dhufee waan ofii kiyya irraa fayyadame tokkoon qabaddeessin dhufee jechuudha. Maaliif wanta aan irraa fayyadame garuu an fayyadamaa waan ture tanaan turellee jechuudha. Ammallee garuu bifa haarawaan wanta biraa dabalataan qabaddeessin dhufee tanaan durellee isinitti ibsee ture. Garuu amma immoo bifa haarawaan akaakuu biraatiin jechuudha qabaddeessin deebi'ee ture. Maraafuu subscribe godhaa, like godhaa, warreen deettan share godhaa. Warimo indandenya comment ori ada qabdan ni barifada ayado qabaatan tayra community umar wadanara gaafis oo qabaatan gaafadha rakkoota keen qabuucha garuu inti qabadde dhufi untu duraan isinitti ibsee ture amma garuu bifa haarawaanini inni qabadde isin dhufi summaa isin fakkaate isa kana ixaana jechuudha ixaana adii kana libaanan jedhamana fakkaate isa kana jechuudha faayidaa guddaa qaba inni kun nama kennu turaan beene malee hedduu takka faayidaa guddaan inni qabu gosoota hedduutti faayidaa guddaa qaba jechuudha. Adeemsa waan biraa miti namni dhuguun jira isa kana jechuudha faayidaa guddaa qaba. Taani nama viidiyoo son taani akkaataa duraan itti fayyadamaa turerraa isinitti ibsa. Anis fadhee jira baay'een qaba ture garuu amma hangam fiduu garuu immoo wanti ammaaf sa'aatii amma kana keessatti akkamitti akka fayyadamtan bifa salphaadhaan dalagaa baay'ee isinitti na jedhu salphaadha waan ta'eef jecha gizima fakkeenyaaf hojii kan kee hojjettee geessita hojjetarrallee jiraatu rakkoota akka hin qabu garuu hedduu inni kun maal barbaachisa qulqullina barbaachisaa jechuudha. Kanaafuu ani immoo akkamittiin isinitti agarsiisa akkaataa itti fayyadamtanii ixaana adii kana duraan bishaan waliin fayyadamaa turre warri ka fayyadamtaa jirtan jiraatan ta'e garuu bishaan wajjin fayyadamaa ture jechuudha. Amma garuu bifa haarawaan bishaan normaalii osoo hin taane isa kana waliin fayyadamuu barbaada jechuudha. Baay'ee gaariidha maaliifuu itti fayyadamaa. Akkamittiin maayii warti jedhama arabiffaan bishaan ababaatii rakkoo miti kun bakkuma dhabameeyyuu qabu salphaadha waan ta'eefu Sedalia kami yoo dhaytan farmaasii kami yoo dhaytan argatta waan ta'eef jecha salphaadha. Kanaafuu garuu immoo isa kana akkamitti fayyadamna yoo kayyatan ta'e karaa salphaadhaan hedduu takka qaama keenyaaf illee baay'ee barata qofa fuula keessanii keessattuu warri nyaata hojjetan wallaahi baay'ee gaariidha. Maaliif fuulli keenya waan karaa garaagaraatiin fuulli keenya nu bada waan ta'eef kanaaf nu fayyadamaa jechuudha. Maaliif waan ofii irraa fayyadamaa jiru fayyadama akkuma sandaa fuulli keenya dura shifiniina baay'ee qaba akkuma beektan ta'e warra beektan warra hin beeknefis inuu filtarii maleedha amma narraa badaa jira jechuudha. Yeroo waan ofii irraa fayyadamu isinitti illee ibsuu fedhii qaba waan ta'eef akkamitti akka fayyadamtan garuu isinitti agarsiisaa na ilaalaa jechuudha. Tokkoffaadha waan akkanaa birciqoo akkana fidattan birciqoos yoo ta'e garuu aayilaandis yoo ta'e rakkoota hin qabu. Garuu filatamaa wantoota akkana kanatti fayyadamaadha maaliifuu gisee itti fayyadamtan isiniif salphataa bantaniituma fooxaa xiqqishuus ta'uu quxunii ta'ullee isaan fayyadamtaa waan ta'eef ginimmoo as keessatti illee fayyadamuu hin danda'ama. Maaliif rakkoo miti kunoo anama akkaataa isinitti agarsiisa maaliif hin qabu waan ta'eef xadhee jira waan ta'eef inni kun garuu hedduu takka fuula qulqullinaatitti fayyadama. Fakkeenyaaf akkuma akkaataanii fuula keessanii dhiqattanii qulqulleeffatanii jettan isa kana fuula keessanii yoo dibattan haga fedhii isinirra yoo ture waan isin miidhuu miti waan ta'eef jecha baay'ee salphaadha. Kunoo ani amma hanguma barbaadu jecha godhe jechuudha. Kunoo baay'ee miti maaliif tursiisuu osoo hin taane xiqqeessee fayyadamuu jaalladha waan ta'eef jechuudha.
No jechuudha hanganuma itti gootan. Kenoo hanguma xiqqoo itti gootanii hanguma laaltanii jechuudha. Isinitti tolee itti gootan. Zawwaala qadaadatti qadaadanii kenoo maal ta'a deemee amma akkanatti hin bulcha aannan fakkaata. Baay'ee gaariidha. Maaliif fayyadamaadha. Amma garuu amma ganaa rifitti naqee waan ta'eef aannan hin fakkaatu. Garuu bishaanumattuu yoo naaxan ixaanni kun aannan fakkaata. Warri bee fayyadamtanii beeyta yoo ka jiraattan ta'e hedduu takka gaariidha. Fayyadamaa shamarran keenya keessattuu warroonni akka tasaa shiriniina qabdan baay'inaan irra kan miidhamu fuulonni keenya maaliif nyaata warra hojjetu qofa jechuudha. Baay'inaan allee warri hin dandeenye illee akkasuma sirriidha. Garuu amma ganama jechuu aannan fakkaata wantichi kun keessa bulee yoo jedhe aannan fakkaata. Ni fayyadamtan achi booda immoo akkana kan argitanii isa kana jechuudha. Garuu bakka dhabame illee hin qabu. Isa kanas yoo hin qabaanne rakkoo miti fooxaa xiqqishuudhaan fayyadamuu dandeessa. Rakkoo takka hin qabu jechuudha. Harka irra caalaa fooxaa haphii illee yoo qabaattan hin rakkisu yoo kun hin jiraanne dirqamaa miti. Akkamitti fayyadaman ni fakkaata. Kinoo akkanumatti itti gad geettanii kun bishaan dhuga waan ta'eef akkanumatti godhatan salphaadha. Aannan fayyadamuu barbaadu sun taane kinoo maaliif baay'ee gaariidha. Namoota shifiniina qabuuf namoota nyaata hojjetuuf sirriitti fayyadamaa. Achi booda garuu saamunaa isin fayyadamtan isin beeka waan ta'eef sirriitti qulqulleeffadhaa itti fayyadamaadha. Baay'ee gaariidha. Ixaanni kun kana waliin hedduu bakka bareeda. Dhugaatii ani akka mataa kiyyaatti bishaan waliin fayyadamaa ture. Ani garuu isa kana osoo hin taane bishaan waliin fayyadamaa ture. Baay'ee na fayyade itti fayyadamaa isinillee isinidha. Turtii gaarii yoo isinitti tole garuu komentii jalatti yaada barreeffadhaa. Kasanirraaf immoo inshaallah viidiyoo biraallee qabadhee isinii deebi'aa wantoota biraallee dabbasaafis waan barbaadan gaafachuu qabdan garuu isiniif hin hojjedhaanis baay'ee hojjechaa tures garuu viidiyoo duraanii keessa bifa haarawaan ammallee ani garuu inuma fayyadamaa yaa viidiyoo waraabuu malee jechuudha. Kanaafuu rakkoo takka hin qabu. Waan barbaadan irraa na gaafadhaa isiniif hin ibsaa. Akkasiin isiniin jedhaa wal jajjabeessadhaa hundi keessanuu warri maatii harawallee jiraattan ta'e warri yuutuubii harawa banattan illee rakkoo takka hin qabu sabiskiraayib isinii godhaa. Akka barbaadanitti jechuudha faayidaa guddaadha waan ta'eef wal gargaaruun kanumaan isinitti dhaamadhaa. Turtii gaarii isiniin jaalladhaa isiniin kabaja. Hundaatti.